Salaata tawbaa. Salaanni tawbaa maaliidha? Namni tokko erga cubbuu balleessee salaata akkamii salaatuu qaba? Haala kamiin salaatuu qaba? Akka Rabbiin isaa dhiisuu fi maal dalaguu qaba ka jedhu viidiyoo kana keessatti ilaallaa. Laayik gochuudhaan nama birootiif dabarsuudhaan akka Rabbiin cubbuu isaa isaaf dhiisu waan kana taasisaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة توبة جتشو مالي صلاة توبة صلاة نمني توكو إرغا چبو دلغي بودا أكا ربين إساء أرارمو جرئتي ركا لما صلاة رودا ركان سلما صلاة مسلم مال جدما صلاة توبة جدم. صلاة توبة سنالي جالتمو كيسا استوكو دا كنمني توكو يرو بدي بلسي يرو دغنغورا توكو دلغي أكا ربي ساديسو دلغو قبو كيسا استوكو. صلاة توبة جماعة دانو سنتاني كوبا صلاة ما ياو صلاة جماعة دان صلاة مو كسناني جرام فكين رمضان فا تراويها كنمو كسيمتي صلاة كوبا صلاة مودا. حديث كيستي نبي صلى الله عليه وسلم حديث سيئتين أبي بكر الصديق الراودي فمي مال جراني ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهورة قبل تكمو هاتو جراني نمني كمو شبوه إرقدل جبودا كدلق أرمان قديد لك جراني شبوه إرقدل جبودا كوان ترمان قديد لك إنس مالي فيحسن الطهورة قل لنا ساكا طلفته جتون وضوء كان قول إيجو ثم يقوم فيصلي ركعتين إرقسي دابتين ركع لما كسلاته ثم يستغفر الله إرقسي رب الركع أرارم برباده إلا غفر الله له ربين إساف أرارمون وله نفوجرا ربي ساف أرارم جرا. يا الله مال قلتشو كمنا يجو وانتر مانغالي كان دلقو كمنا إن شاء الله يسني فيما. ثم قرأ هذه الآية إرقسي آية كان قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والذين إذا فعلوا فاحشة قبرونك يقوى وراكمي جل ربين ورى إرقش بودا لغنبودا أو ظلموا أنفسهم تكي لبو إساني إرقمين أنبودا ذكروا الله يادتني ربي يادتني فاستغفروا لذنوبهم شبو إساني تف أرارم وربربادني ومن يغفر الذنوب إلا الله أنا ملك أرارم ربي ملك أرارم انجر يا جرن نمجر ربين انجروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أصوبيكا أبودا لغن إرى ورهن تريد أجر ربين قبرونك يكاكنا أجر. يا الله كناف قبروت ربي قاري إرى توداف دلقا قاري چبورة دلقوك أبنا جيشو. يرو كم صلاتنا يرون صلاتنا نمي چبودا لغي قلتين يوكان تقو ترودان إرغتو باتبودا سنة لمن كنين صلاة كان يجو مالي فكين بدي توكو إرغ بلسيني بودا يوكان چبو توكو إرغ دلقني بودا yeroo masammaal goonaa toobaa toobannee gara rabbii deebinee achi booda ol kaaneetiin rakaa lamaa salaanna erga qulqulleeffannee uduu agoonii booda takki akkasi takki erga turaniitiin toobaa yaa'u yeroo garii dafanii gochuu barbaachisaa takki ammoo namni tokko tureetiin osoo kan godhu ta'ee akka rabbii isaa araaramu jedheetiin rakaa lamaa kana salaataa jechuudha. Yeroo akkana salaatu wanti jedhu hin jiru hundattuu cubbuu erga dalagee booda akka rabbii isaa araaramuuf jedheetiin salaata. Salaata toobaa yeroo cubbuu dalagne hunda booda salaatuu ni dandeenya. Cubbuu kamuu erga dalagne hunda booda salaatuu dandeenya jechuudha. Akkamitti salaatna? Kan ammoo wanti cimaan. Akkaataa itti salaatnu salaanni toobaa rakaa lamatu salaatama. Rakaa lama. Salaanni toobaa yeroo salaatnu aayaa quraanaa kan barbaadneen salaatna. Aayaa quraanaa barbaanne. Feenu kun huwallahu ahadiin barbaanne, feenu innaa aaxinaa barbaanne, kan barbaanne keessa qaraana. Salaata toobaa booda istighfaara heddummeessuun bareeda. Erga salaatanii xumuran booda astaghfirullah jechuun erga salaannee xumurre booda astaghfirullah wa atuubu ilayhi sirri jecha kana heddummeessuu barbaachisa. Salaata tawbaa jamaadhaan osoo hin taane akkuma jalqaba dubbanne maaliin salaatama? Kophaa salaatama. Namni cubbuu irraa tawbaa godhu salaata tawbaa wajjin dabalata dalagaa gaarii biroo dalaguun jaalatamaadha. Kanneen akkamii fakkeenya sadaqaa fa'a. Sadaqaan wantoota cubbuu namaa balleessan barbadeessan keessaa isa tokko. Salaata tawbaa kana bira dabalataan sadaqaa osoo goone sirri jaalatamaadha. Kanaaf yaa nama cubbuu balleessitee cubbuu harkaa qabdu. Ka cubbuu san rabbiin sitti beeku. Mee waan kamuu dalagi? Mee fakkeenya waan yeroo baay'ee namni dalagu fakkeenya isinii kaasee isinii himu akkam akka dalaguu qabu wajjin. Zinaa dalagee fakkeenya namni tokko. Zinaan yaa'u beekamaadha. Fuudha dura walqunnamtii saalaa geggeessuun haraama. Jaartii ofii ka hin ta'e wajjin walqunnamtii saalaa geggeessuun haraama guddaadha. Namni tokko osoo akkas dalagee maal gochuu qabaa? Jalqaba cubbuu kana dhaabaa. Qalbii isaatiin ni gaabba. Maalumaaf waan kana dalage jedhee gaabbiin itti dhagaamu. Lamuu ittiin deebi'u jedheetiin murteeffatu. Yoo akkana dalagee maal jedhama? Toobate jedhama. Achi booda ka'eetiin qaama isaa dhiqatee
yaa namni zinaa dalage yaa qaama dhiqatuu qaba qaama isaa dhiqatee iddoon takkattiin osoo nafin qaama guutuu dhiqatee achi booda raka'a lamaa kana salaatee istigfaara achi booda jedhee erga salaatee xumuree booda istigfaara jedhee rabbii yaa rabbi na dhiisi jedhee du'aa illee kadhatee sadaqaallee gochuu qabaa jechuudha. Adeemsa kanaanii cubbuu kamuu adeemsuma kanaan irraa ta'uu bannaa jechuudha. Rabbi nu haa dhiisu, rabbi nu haa qulqulleessu, badii keenya kan nuti qabnu rabbiin nurraa haa xaragu. Yaa nama badii ho'ii dalagdeetiin of harkaa qabdu wallahi badii san irra hin taa'in. Rabbii keetiin addancitiin cubbuun ati dalagdu qalbii kee irra tuqaa sirra kaayaa deemti. Tuqaan sirra kaa'amtutuun badiin heddummaatee qalbii kee si gurraachessee si cufa jedhan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Billaahi aleeka qalbii kee of hin cufin. Qalbii kee akka cubbuun si dukkaneessu hin taa'isin. Takka akkas taanaan keessaa bahuu dhabuu dandeetta. Qulqullaa'uu dhabuu dandeetta. Kanaafi rabbi na haa araaramu jedhiitiin inshaa Allah gara rabbii keetii deebi'i. Rabbi nu hundaafuu haa araaramu. Warra toobateetiin gama isaa deebi'u rabbi nu haa taasisu. Rabbi warra gama isaa deebi'u jaalata. Wallahu yuhibbu tawwaabiina wa yuhibbu almutaxahhiriin. Gama rabbii deebi'i. Cubbuu dalagde san guddina isaa hin ilaalin. Rahmata rabbii bal'aa san ilaali. Kana laaliitiin gama rabbii deebi'i. Warra gama isaa deebi'u nu haa taasisu. Waan isiniif hin galin koomentii irratti gaafatu dandeessu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.